Yooyyaa harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo yeroo kanaaf jennee qabanneerra. Humnoonni Amaaraa fi Finxaaleeyyoonni faannoo ofiin jedhan kallattii daangaa Oromiyaa aanaa Fantaalleetiin uummata Karrayyuu irratti waraana bananiin nama 2 madeechaniiru dabalata isaa qabna. Gadaan Booranaa 71ffaan galma gadoomaa dhaabuun jilachaa jira. Kanaafis waan isinii daballu qabna. Koomishiniin marii biyyaalessaa jedhamu kan jiraachuu isaatu hawaasa siyaasa biyyattii quba hin qabne walitti bu'insi mudataa jiru hatattamaan akka dhaabbatu yaamicha dhiyeessuu isaa ibsee jira. Kanaafillee waan daballu qabna. Haga xumuraattiin waliin turaan affeerraa keenya. Humnoonni Finxaaleeyyii kunneen akkuma kana duraa karaa Karrayyuutiin waraana banuu fi daandii baaburaa fi makiinaa Jibuutii fi magaalaa Finfinnee wal quunnamsiisu to'achuuf dhaadataa turan. Guyyaa kaleechaa hagayya 7 bara 2023 ganama keechaa naannoo sa'aatii 11 irraa eegalee waraana uummata irratti bananii jiraachuu jiraattonni himaa jiru. Haga gabaanni kun qindaa'utti bakkeewwan akka Arroolee Guutuu, Borbor, Funyaa Waangayyootii hanga Qorkee bakka karaan guddichi Finfinnee Dirree Dhaawaa keecha qaxxaamuru kan humnoonni Amaaraa kunniin duraanuu taappeellaa naannoo Amaaraa jedhu irra dhaabbatetti lolli jiraachuu odeessinu ga'ee ni agarsiisa. Lola haga ammaatti uummata irratti banameen guyyuma kaleechaa namoonni lola irratti dhufe kana ofirraa ittisuuf birmatan 2 Boruu Gilatuu fi Aliyyii Umar Likkoo jedhaman humnoota Finxaaleeyyii biyya weeraruu dhufan kanneeniin rukutamuun madaa'uun barameera. Lolichi ammas jabaatee itti fufuu ragaaleen arganne ni agarsiisu. Akkuma kana dura yeroo adda addaatti duula itti banuun uummata fixaa fi qabeenya uummataa saamaa turan ammas qophii xumuruu waraana nurratti bananii waan jiraniif quba nu qabaadhaa sagalee nu ta'a jedhan jiraattonni Karrayyuu kunneen dachee Oromiyaa uummata Oromoo fi qabeenya Oromoo diinan baduuf deemu dura haa dhaabbannu jechuun uummata Oromoo guututti iyyataniiru. Uummanni keenya quba wal qabaachuun tokkummaan diina dura dhaabbannee ofis lafa keenyas harka diinarraa haa baraarru jechuun yaamicha isaanii dabarfataniiru. Qaamni Oromiyaan bulchaa jira ofiin jedhu kan kaleecha gaafa lafti saamamtu callisee ilaalaa turee fi har'as callisee magaalaa keessa ibsa gatii hin qabne baasaa uummata duuban qoccooluu dhiisuun uummata cinaa gooranii diina biyya saamuu dhufetti akka xiyyeeffatan gaafataniiru. Haaluma wal fakkaatuun humnoonni Finxaaleeyyii Amaaraa kunniin magaalota Oromiyaa daangarra jiranitti duuluun saamichaa fi ajjeechaa raawwachaa jiraachuun barameera. Guyyaa dheengaddaa hagayya 7 bara 2023 ganama Oromiyaa godina Salaalee magaalaa Mandiidaa seenuun nama ajjeesanii baankii daldalaa Itoophiyaa saamanii akka deeman ifoomeera. Magaalotaa fi hawaasa daangaa naannoo Amaararra jiraniif akkasumas Oromoota Wallootiif badiin kana caalu osoo hin gaggeeffamin mootummaan eegumsa barbaachisu akka godhu dhaamameera. Xiyyeeffannoon humnoota badii kana qolachuuf haga ammaa jiru laafadha. Hooggantoonni gariin gara Finfinneetti baqataa jiraachuutu himama. Magaalota daangarra jiran kanneen akka Darraatiif xiyyeeffannoo guddaatu barbaachisa. Karrayyuu fi Walloo hidhachiisuun immoo baay'ee murteessaadha. Uummanni Walloo hidhannoo qabaatus rasaasa akka hin qabne armaan duras waraana hedduurra akka ture gabaafamaa tureera. Hojjettoonni bulchiinsaa fi qaamoleen nageenyaa immoo dursanii haala jiru hubatanii deeggarsa barbaachisaa gochuudha malee sabanii hoogganna jedhan gatanii baqachuun qaanidha. Finfinneen isinitti baqattan kan isheen nagaa taatu yoo daangarratti ittisan malee kan jalaa baqatan nama jalaa hin hafu. Walloo lafa dhiphoorra taa'ee diina garayyuun itti dhufu qolatee ofirraa deebisuu fakkeenya godhachuu malee baqachuun caasaa mootummaa kun qaanidha. Aangawoota Tigraay saba isaanii waliin hamma dhumaatti dhaabbatanis dagachuun hin feesisu jechuun namni tokko dhaamsa ofii fuula miidiyaa hawaasaa irratti dabarfateera. Godina Boorana Ba'aa aanaa Areeroo Ardaa Guutootti gadaan Booranaa 71ffaan galma gadoomaa dhaabuun jilachaa jiraachuun himame. Gadaan Booranaa 71ffaan xumura gooroo gadoomaaf qophii taasisaa jiraniif galma gadoomaa dhaabuun jilachaa jiraachuu waajirri aadaa fi turizimii aanaa Areeroo beeksiseera. Galmi kun xumura gooroo gadoomaatti abbootiin gadaa Booranaa 71ffaan baallii kennuuf waggaan tokko kan isaan hafetti kan ijaaranii fi xumura irratti dhibaayyuu ba'uun jilachaa kan jiran ta'uu itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii godina Boorana Bahaa obbo Bonayyaa Diidoo himuun hanga baallii walirraa fudhatanitti jiloonni garaagaraa kan gaggeeffamu ta'uu obbo Bonayyaan himan. Bifuma wal fakkaatuun aanaa Areerootti dooriin gama isaaniitiin baallii fuudhuuf qophaa'aa kan jiranii fi Raabi ilmaan boruu mannaa marsaa gadaa keessatti sirba raaboomaa eegaluu obbo Bonayyaa Diidoo ibsaniiru jechuun koominikeeshiniin godina Booranaa odeeffannoo bariisaaf ergeen eereera. Godina Boorana Ba'aa aanaa Areeroo Ardaa Jilaa Guutootti galmi gadoomaa gadaa Kuraa Jaarsoo galma Diida Galgaloo kan Maliyuu yaa'ii Arbooraa dhaabee guyyaa 3f ijaaramaa ture guyyaa dheengaddaa afaan godhaniiru.
Jilti galma gadoomaa tun hayyuun gadaa arboo hundinuu galma gadoomaa yeroo isaa eegee kan dhaabu yoo ta'u, jilti galmaa guyyaa 3 jilatamaa turte tun torbee tokkoof ammallee sirnoota garaagaraa kan dhawaa dhibaayyuutiin wal duraa duuban itti fuftee jilatamti jedhameera. Obbaatii jilatanaa manii sadeen Alchayaa, Maliyyuu fi warri Jiddaa Sabboo fi Goonaa bal'aan guddoo itti dhufee jilaan deemaa jira jedhameera. Godina Boorana Ba'aa Aanaa Areeroo gadaa Arbooraa Ardaa Jilaa guututti jilatamaa kan jiru galma Diidaa Galgaloo kan Maliyyuutti guyyaa kaleechas dhawaa sareexii bahuun baannattoo hayyoota fiixee Aduulaa Garbaa fi Meendhichaa baannatamuun gammachuun jilachaa oolaniiru. Hayyuu Garbaa fi Meendhichaa manni sadeen Jiddaa, Malayyuu fi Alchayyaan ofii fi Booranallee baannattee jirti jedhameera. Galata fiixee Dayyuu fi Basoo ofii baannachuun Booranallee baannattee jirti. Fiixeen Karrayyuu fedhatee Gogeessa Bulee Dabbasaatti fiixee ilmaan Guyyoo Gobbaati. Haaluma duudhaa aadaa gadaa Booranaa kabajeen gosa Karrayyuu keessaa mana kuraa kormee kan ta'e Aduulaa fiixee ilmaan Guyyoo Gobbaa Diida Kormee Bulee Mucaa jedhamutti Karrayyuun baannattee jirti. Gabaasa kana koominikeeshinii Aanaa Areeroorraa arganne. Koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa kan ibsa akka lakkoofsa Habashaa hagayya 2 bara 2015 baaseen walitti bu'iinsi kutaalee biyyattii garaagaraatti mudataa jiru hatattamaan akka dhaabbatu waamicha dhiyeesse. Koomishiniin kun mataa isaatinuu bilisa kan hin taane amantaa qaamota siyaasaa jajjaboo kan hin horanne marii biyyaalessaa gaggeessuufis ta'e furmaata akeekuuf hojii kana jedhamu hojjetee kan hin beekne ta'uun komatama. Koomishiniin kun meeshaa paartii bilxiginnaa ta'uun ala faayidaan inni biyyattiif buusu hin jiru. Marii bu'a qabeessa ta'e tokkollee gaggeessee hin beeku. Rakkoon nageenyaa biyyattii qaama akkanaatiin sadarkaa itti furamurra erga darbee bubbuleera. Qaama sadaffaa walabaa qofatu rakkoo siyaasaa biyyattii furuuf waltajjii uumuu danda'a jechuun hayyoonni yeroo hedduu kan qeeqan ta'uun ni beekama. Yeroo ammaa walitti bu'iinsi mul'atu haalduree tokko malee dhaabbachuun gaaffileen hundinuu mariin akka furaman koomishinarri olaanaan koomishinichaa Piroofeesar Masfin Arayaan ibsa kennaniin eeraniiru. Koomishinichi walgahii hatattamaa gaggeessuu kan eeran walitti bu'iinsi kun hatattamaa yoo hin dhaabbanne hojiilee koomishinichi hojjechaa jiru irratti dhiibbaa akka uumu himaniiru. Koomishiniin kun hojii qabatamaa hojjetee kan hin beekne yoo ta'u paartii bilxiginnaatiin kan dhaabbate waan ta'eef humnoonni siyaasaa bilxiginnaa waliin aangoo qooddatan kan akka Izeemaa fa'aa kan deeggaran yoo ta'u koomishinichi deeggarsa paartilee hiree ofii ofiin murteeffachuuf akkasumas federaalizimii dhugaaf qabsaa'anii kan hin qabne ta'uun ni beekama. Ammas koomishiniin kun waraanaa fi dhumaatii kamirrattuu ibsa baasee kan hin beekne lola naannoo Amaaratti baname sababeeffatee ibsa kana baasuunsaa eenyummaasaa sirriin kan saaxile akka ta'e ifatti irraa beekameera. Kabajamtoota hordoftoota keenya fuula chaanaalii Ibsaa Gammadaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaa jechaa kanarraa kan maal xumurraa horaa bulaa.